amalli isaaf hojiinsaa barnoota sana hin fakkaanne jiraachuu danda'a. Ni jira moo hin jiru? Ati sana ta'uu hin qabdu. Waan baratte ta'uu qabdarraan ala barsiisaa yookaan leenjisaa sana ta'uu hin qabdu jechuudha. Ni jira moo hin jiru kun? Kanaaf barruu baratte, sagantaa siyaasaa baratte, tooftaa baratte hundaa yookaan immoo namni Ibraamusa waraana bilisummaa Oromoo waan baratte dachee kanarratti har'a eegalee Oromoo murteessuuf waan kakuu yookaan irbuu galtee an raawwatus raawwachuu baattus inni si leenjise raawwatus raawwachuu baattus ati eeguu fi raawwachuun dirqama kee akka ta'e dagachuu qabdu jechuudha akkuma sila dubbanne. Kanaaf waan fafa qabsoo ta'e amala qabsoo ta'e yookaan waraanni as hin jirre kaleessa deengada qeerroo taatee fi bobba'aa gaafa turte waan amala fafee duudhaaf aadaa Oromoo hin taane caatii yookaan sigaaraa yookaan timboo yookaan araqee aadaa waraana bilisummaa Oromooillee kan hin taane waan barte kaleessa hojjetaa turte sana irbuun galte si gaafata waanta ta'eef yaadachuu qabda. Namni gibbii kana yookaan mooraa kana keessaa kana godhu yoo jiraate inni ofiisaatii irbuu gale itti gaafatama. Ati ofii keetii irbuu galteen itti gaafatamta. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo amma leenjaa jirtan waraana qubee jenereeshinii ta'uu keessan beektanii akka durba yookaan shamarran naqattee amma gaa'ela ishee xumurattutti yookaan abbaa manaa ishee bira amma geessutti sansakkaa durbummaa isheetii eeggattutti naamusa kabaja waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keessanii eeggattanii hanga bilisummaatti yookaan hanga wareegamaatti yaadachuudhaa fi beekuun dirqamaa jechuudha. Waa lamaaf deemna. Tokko gadi immoo wareegamuudha. Kana lamaan keessatti seenaa qabsoo keessatti seenaa qabattee yoo wareegamte miidhaan sirra dhaabbatu bara baraanii akkuma hangafoota qabsoo kanaan dura turanii qabsoo dabarsaa dhaalamayyaa hanga Oromiyaan bilisoomtutti. Yoo bilisoomtes maqaan kee fi maqaan qabsoo kee maqaan abbaa kee maqaan haadha kee iddoo dhalattellee bara baraan ni yaadatama qabsoo sabaa keessatti jechuudha. Kanaaf aga jiraannu keessatti aga qabsoonu keessatti waan barannee nurraa eegamu akka waraanaatti aadaa fi safuu Oromoo nurraa eegamu nyaataaf dhugaatii keessatti amala adda addaa keessatti hawaasa keessa gaafa bobbaanu mudannoon garaagaraa jiraachuu danda'a. Namni si dogoggorsu jiraachuu danda'a. Jaarmiyaa irraa kaattee nama lamaa yoo deemte sadii yoo deemte deemi waraan turachuma. Nama lamaa yoo deemte jaarmiyaa irraa kaattee yakka hojjechuu dandeessa wanta ta'eef namni yoo wal bira jiraate jaalli yoo wal bira jiraate du'arraa wal oolcha hojjamurraa wal oolcha yakkarraa wal oolcha toora qabsoo keessatti wal tiksisa wanta ta'eef mudannoo hawaasa keessa gaafa sochootu yeroo hunda karaa nyaataaf dhugaatii karaa quunnamtii karaa namaa karaa hiriyaa yookaan karaa dhalaa yookaan karaa horii yookaan qabeenyaa sitti dhufu achuma dhaabattee itti yaaduun utuu deebiin kennin utuu hin dhuunfatin utuu tarkaanfii fudhatin achuma dhaabattee na ilaallatamoo nan ilaallatu sirna moo sirna miti naamusa moo naamusa miti ajaja moo ajaja miti narraa barbaadama moo narraan barbaadamu jettee itti yaaddee deebii waan sanaa deebisuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf amma sirran isiniif deebi'a. Manuma bira jira. Nu waraana qaxanaa kanaa utuu hin taane waraana bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti diina kolaasee injifannoo saba isaatii argamsiisu. Waraanarraa waraanatti baduun waan isin ilaallan hin kennamne keessa seenuun amala fafee fedha irratti hundaa'e keessatti kufuun akka isin ilaallanne beekte kan fila jedhee akka durba naqataa guyyaan gaa'ela seetiin xumuramuun of eeggattutti hanga bilisummaatti yookaan guyyaa waaqisii kenne sirkaa fudhatutti sansakkaa namummaa kee yookaan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu keetii eeggachuu qabdaa jechuudha. Asii gaafa ol baatu tokko raafuu fidee tokko immoo cooma fidee tokko immoo araqee fidee tokko immoo bishaan fidee tokko immoo bareedaan tokko fokkisaan tokko xinnaa hiriyaan tokko guddaan akkuma sila tuqe
waan hedduun gara kee dhufuu danda'a. Gaafa sana dhaabbattee maal akka gara kee dhufe beekuun dirqama. Waraana bilisummaa Oromootti waa sadii dhufe. Waa meeqan jedhe? Sadii. Inni tokko jaalala dhugaa sirraa waan qabuuf gara kee dhufe. Inni kam? Inni tokko. Inni lammaffaan immoo si sodaateetu diinummaa of keessatti qabatee gara kee dhufa yookaan waa si kenna. Inni sadaffaanoo diinummaa yookaan si balleessuudhaaf gara kee dhufa. Kun jireenya guyyaa keessatti waan hawaasa keessa deddeebinu keessatti si mudatudha waan ta'eef achuma dhaabbattee waan siif kennamus, waan dubbatamus, waan gara kee dhufus bitaan mirga duraa booda kee ganamaaf galgala halkanii guyyaa waan sana kompeer gochuu yookaan immoo xiinxaluun dirqamaa jechuudha. Utuu hin seenin, utuu deebiin kennin, utuu hin sooratin, utuu wajjin hin jiraatin. Isinii galee jireenya guyyaa keessatti guyyaatti waa si mudachuu danda'a. Ana dhiisi, anarraa mudaa arguu dandeessa. Jaalwiirtuu dhiisi, waamii dhiisi, tokkichoo dhiisi, adamsaa dhiisi. Amala adda addaa, amala fafa ta'e hunda keenyarraa arguu dandeessu. Inni sun sin gashu. Abbaa isaaf itti gaafatama, natu itti gaafatama amala kooti. Ati kan kee itti gaafatamta waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo naamusaa fi sansakkaadhaan beekamaa jechuudha. Hawwee miti. Naamusa fi sansakkaadhaan beekama. Waraana sabaati wanta ta'eef. Kanaaf jabaadhaa akkuma sana illee sammuun kee qabsoo kanaaf misoomeera. Tooftaan lolaa saayinsii waraanaa toora waraana bilisummaa Oromoo abaaboo waboo qabatee jiru gonfattee waraana gahaa taateetta waan ta'eef waraana gahaa ta'uu kee hojiidhaan mirkaneessuu danda'uu qabdaa. Injifannoo. Dhaggeeffattootaaf daawwattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamu akkuma rakkoo tajaajila intarneetiitiif injifannoolee woboo bakkundaa san dhaqqabsiisuu dadhabuun keen beekama. Armilkoomnee ajaja waraana bilisummaa Oromoo humna furgaatu urjii lolaa jaalmoo iboon tufaa waliin marii taasifne qabna. Akkasumas viidiyoo injifannoo godina Wallagga Ba'aa Aanaa Saasiggaa keessa galmaa'e. Daawwadha itti dhiyaadha. Furgaatu urjii lolaa jaalmoo iboon tufaa yooyyaa baqna gaangar raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa dhuftisiin jechaa garmalee heennat dabarra. Ayyee jaalgal mootillee sararaanaaf laattiidhaanii yerootti mootummaan sagalee keenyaa kan waraana bilisummaa Oromoo akkasumas sagalee uummata bal'aa Oromoo keessaayyuu gara lixaa kanatti gaa neetworkii fi konnekshinii bakka garaagaraatti balleessee sagalee keenya uffataa jirutti
na waliin gaaffiif deebii gootee haala keessa jiru na hubachuu keetii fi atillee guddaa galatoomisiin jedhe. Ayyee jaalmoo waraanni bilisummaa Oromoo eegee hortaa'ee ajajoota olaanaa ABO keessaa filatee sullee ittiin otoo guddoon turiin agaysatteetii barkum 2021 irraa tuul guddaa maqaa qabsaa'u gameeyyii hanneen akka jaalelee Moqiltuu, Jaalladhi Gammadaa, Jaallagasa Waagii, Jaal'aasan Aamne Faatiin labsatee kaabaa hibbaa baadhiyaa kallatti hundaan hojiin seenu tarkaanfiif injifannoo boonsa dacha dassaan galmeessu gaddoota Oromiyaa hedduu dhuunfachuu harafuul miidiyaa adda addaatiif ragaalee suur-sagalee hedduun bahuu jiruun arguu jira. Haa ta'u malee mootummaan shiftaan Itoophiyaa injifannoolee handhorsuuf jecha neetworkii bilbilaa intarneetaa balleessee jira. Kanaaf eegi neetworkiin intarneetatiif bilbilaa bade sochiin gam naannoo keessanii maal fakkaata? Egaa dhugaadhaa erga hoggantoonni dhaaba keenya duraanii qabsoo karaa nagaa jedhu amanuudhaanii waraanaa fi wanti dhaabni manni Oromoo raabbii qabuu fi gara biyyaatti galanii taasee egaa qabsoo karaa nagaatti amanuudhaan gara biyyaatti galanii waggoota lamaa olii fi waraanni bilisummaa Oromoo nuffii tokko malee waamicha deddeebiidhaan gochaa ture. Qabsoo Tilayyuu beetii heeruutii seerri gaadichaa kan inni jedhee qabsoo hidhannootti amanneeti.